isheen sin bukkee dhaabbattu maal keessanii eessarraa dhuftanii? Ani maqaan koo Warqii Nagoo Jaama kan irraa dhufe Daabee Solluq irraa hin dhufe ani kan naataame lafa kana gubbaarratti baay'ee nama dinqisiisasi baay'ee saba dinqisiisasi baay'ee waan koo kuni nama gaddisiisa waaqaaf garuu salphaa ta'e waaqayyoon gammachuudhaan mana koo dhufe waaqa nama gammachiisu waaqa dinqii mana namaatitti galchu waaqa gammachuu mana namaatitti galchu waaqa gaddarraa gammachuu guddaadha simatanii nama galchu kana naaf galateeffadha lafa kaa'ame sabni kun lafumaa kaa waaqayyo naa galateeffadha. Ani kan naataame lafa kana gubbaarratti maatiin koo sadii narraa yeroo tokkicha bahee akka sammuu ta'anii akka sammuu kan ta'anii maalan ta'a ijoolleen too maa badhee keessa kaatti enna ijoollee dhiiratiif jettaa bee kan dubartii micoon gonni kiyya dhaabbattu tun dhalatooti ishiin mantaa dhalatte ishiin mantaa wajjin dhalatte qabaan dadhabee makiina jalaa hin qaba makiina wajjin nyaatee toole edaa ishiin manaa baate immoo caammaa harkatti gurrattee kaatte jedhani ama intalatti hin maraatanii jechuudha moo akkam? Micaan kiyya nagaan qabu maraate baheen harkaa deemeera akka ixaasaa ta'u jee nan galee rafa waan jiru beebilli seenis deemtee naan jedhe eecha deemte micoon asaalti gubbaarratti makiinaa jala kaatti dadhabnaa nan biraa dhufe maaliif biraa dhuftere micoon nagaa qabdi enna anuu nagaan qabu anaa makiinaa jala ciisi nagoonaan biraa dhufe naan jette kan guyyaa sanbata guddaa saa booda na jalaa sammuun isaanii of wallaalee na qabanii Filisaalee ofitti hidhanii qullaa isaanii deemte mataa ishii muratte qullaa ishii shaarbii asitti hidhatte maraattuu wajjiniin makamtee oduu deemtu maraattuu keechaa naa fuudhanii namni naa fidee naa hidhee kan guyyaa sannaa hidhamte aduu lammaffoo asitti qabee fidee dhufee kan hoggaan nufu bajaajii sadii qabaame kan dargaggeechamee kan qabaan dhufne obboleechi kiyya Zawuduun kottu an obboleettiin takka boo'aa dhufte iddoo kana keessa teecha akka boo'aa manaa baatetti boo'aa as keessa teecha kayii kottu naan jedhe kayee hoon nufu odussi ta'e iyyaatan nufa naan jedhe ennaan jeetama maraadee as gubbaa kaa ijoolleen ta'e hafuura maatitti ergamee hafuura moraati maatiin kun akka dhumaniif maatii kanatti ergamanii du'a si oolcheera siin jedhe waaqayyo naan jedhe bu'aa kan dhufte ammayyuu bu'aa kottu na bira imimmaanuma dhangalaaftee bu'aa dhufte eessarti am maraattee kaaboodhaan fiddan kaaboodhaan fidaa ijoollee meeqa si jala maraate sadan isaaniitu bakka tokkotti maraa mana tokko keessa ijoollee sadii maraachan kan maatii tokko nama sadiitu maraate kunis maraatu kan sheeti kunis maraatu kan sheeti maali gaama sin kana maa ittanii yaaddu nami amante jawween nun danda'u jedhu maal gootannaan fayyaa deemanii galuudha. Harka kee ol qabi. Yeroo manatti galtu warra naannoo keetiin ala namaa irratti falfalaa godha itti harki kee abiddi. Tarree gashaas sadan isaanii. Dhabi waa isin tarree gashaa biraa deema. Dafa caraadha iyyaa baakiya daf caraadha baakiya fayyibak caraa bee keessa iyyee keessa caraan bee keessa fayyibak keessa daf fayyibak keessa caraan bee keessa daf fayyibak keessa caraan
keessa. Feebai, 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 feebai keessa. Feebai keessa. Kaas lama. Yes. Sadan saayina saadha. Kut. Jaarsaa ijoollee keedha. Waluma duukas jala maraatanii. Ijoollee kooti. Maraatanii. Maratanii. Maal jettu gaammas nuti tokko ta'e tokko hidhu. Yoon galu ililteedhaan ililtaa guddaadhaan bajaajii tokkichaan galle gammachuu kana dinqii kana naa galateeffadha. Saba Waaqayyo Waaqa kana namaa godhu naa galateeffadha sirritti mee Waaqa du'a nama oolchu maatiin keessa sadeenittu ergame. Erga guyyaa sanaatti amma ijoolleen keessan nagaa manatti galu hojii hojjetu. Nagaadha. Galateeffadhaaf Yesuusin jabeessaa galateeffadhaaf.